ولي صباح يا لالي. صباح. وين رايحة ولي؟ مصبح. مصبح؟ شو عم تساوي؟ أنا هلا شربة هونيك أرجيلة. يا ويلك على رجيلة. رايحين على المسبح؟ أكيد. ايه؟ وبدك تتسبحي؟ إيه. بس بالمسبح ما فيك تروحي على اثيوبيا. ضلك لبنان هون بلبنان. بلا ما في، هذا مسبح صغير. ما بأسف. Ijoollee baay'een mucayyoon tun yeroo darbee gara kanatti maxxansiisan ture. Yaa ta'u malee immoo ijoollee baay'een Itoophiyaa miti sobaa ijoolleen keenya waan akkanaan godhanii Arabootiin sodaatu warreen nan jechaa turtan jechuudha. Ingirii dhugaa dubbachuu fi yeroo tokko waan baay'ee nama ajaa'ibu. Osuma arganuu ijoolleen keenya waan akkanaa kan Arabootatti hin dhiyaatina waan akkanaatu jira gaafa jedhaniini soba sanitti fakkaata jechuudha. Soba sanitti fakkaata dhuma mucayyoo tana. Ani nan hordofa yeroo baay'ee dhugaa dubbachuu fi mucayyoon tun Beerutiidha kan jirtu. Namichuma kana wajjin hojjette yeroo hunda jechuudha tiiktookii kanarratti. Odoo diddees hin dandeetti garuu immoo waan akkanaa kuni maatii keessan illee oduu argee namoonni biyya keessan illee oduu argee dhugaa dubbachuuf anda'uma ani ka tuni viidiyoon tuni xiqqoodha. Waa takkallee waanuma takkallee insaarfattu jechuudha. Waanuma takkallee dhugaa dubbachuuf amma itti fakkaata mucattiin tun amma daa'imaa miti waan irraa bushaa'u fi waan irraa bareedu adda baafattee beekti. Yaa ta'u malee immoo biyya san keessatti si'inaaftuu ni galti. Akkanatti si'inaaftuu gin namoota dubartoota kaaniif maqaa taate jechuudha. Namoota hedduun namoonni yeroo arganitti yeroo akkanatti arganitti shamarran biyya Arabaa akkana Araboota wajjin akkana kan jedhan baay'eetu jira jechuudha. Foon takkittiitu xannacha takkatu foon ajeessaa akkuma jedhanii jechuudha. Kanaaf maal jechuun barbaadetanii ingirii namni tokkichi nama badaa tokkotu namoota hunda maqaa nyaataa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ijoollee baay'een koomentii yoo barreessanii dhiisii wajjin hin hojjetinii waan akkanaatu jira jedhanii hin dubbisnetti fakkaate afaan Amaariffaatiin ijoolleen baay'inaan hin barreessuu fi garuu ishiin ilaalturree ta'ee hin dubbistullee ta'ee hin beeku. Haa ta'u malee immoo waan akkanaa kun dhugaa dubbachuuf waan baay'ee fokkisaadha. Ishiin irraa beektanii homaa itti fakkaachuu dhiisuu danda'a garuu waan namni jedhuun waan namni namaan jedhu adda baafattee beekuu qabdi. Qarshii qofa osoo hin taane bakka itti nama miidhuu bakka itti nama fayyadullee ilaaluun barbaachisaadha. Qarshiidhaaf jedhee waan badaan dalaga yoo ta'e waan hin taane dalaga yoo ta'e faayidaa takkallee siif hin qabu dhugaa dubbachuuf faayidaa takkallee. Kanaafuu waan badaa dalaguun amma fakkeenyaaf ijoollee baay'een fooloo guddifachuuf bakka namoota hedduudha dhugaa dubbachuuf waan baay'ee fokkisaa waan irraa hin bareenye warreen hojjetan namoota meeqatu jiru ni argitu miidiyaa irratti waan ta'eef. Kanaafuu ishiin illee waan badaa hojjette waan hojjette osoo hin taane garuu namicha kanatti warga jirtan gisee hunda bakka namichi kun dhugaa dubbachuuf waa takka akka haadha manaatitti wajjin hin jiraata malee akka sarraatanyaan yeroo tokko kabajaan ammoo feeyyoo osoo sitti dhiyaate akkanatti sitti dhiyaachuun sirrii miti sijjammar. Kanaaf namichi haadha manaa ni qaba. Sarraatanyaatti akkanatti dhiyaachuun haadha manaa isaa miti dhiyaachuun fokkisaadha. Namarraa illee sanuu miidiyaa kanarratti fida mucattii kana rakkoodha beektanii. Anna akkasii isiniin jechuun barbaada. Mucattii wayii maal jettee jarri kun ollaa keenyaa koomentii naa barreessite jechuudha. Beerutitti mucattiin tuni nuuyyuu nun dubbistu mucattiin tuni Beerutiidha garuu ollaa keenya jiraatu dhuguma viidiyoo hojjetu tiiktookii ni hojjetu. Miidiyaa adda addaati irratti garuu immoo nuuyyuu nun dubbistu jettee ishiin illee Amaaraa akka taate mucattiin dubbatteeti jirti jechuudha. Innaa kana yeroo baay'ee ijoolleen keenya waan akkanaa kanarratti of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Yeroo badaa kanarratti
ijoollee baay'een bakkeetti kakufan namoota meeqatu jira arraabsin itti fakkaachuu danda'a. Of eeggannoon immoo mataadhuma keenyarraa kan jalqabu jechuudha. Kanaaf namtichi kuni እንደውም baada dhiisaa namoonni keenya iyyuu namoota meeqatu waan fokkisaa walirratti raawwataa jira. Araboota alagaa dhiisatu namoota kee Itoophiyaan dhiigni kee jechuudha. Kanaaf namoota akkanaa kanatti dhiyaachuun sirrii miti isiniin jechuu barbaadetanii mucattiin kun immoo yeroo baay'ee itti himna garuu mucattiin ollaashii yeroo baay'ee itti himna garuu nullee nun dubbistu nun dhageessu jettee engitii erga namni akkanaa gorsitee sin dhageenye yookiin immoo jalaa badurree ni dandeessi. Obboleettiin ishii biirotuma keessa akka jirtu himti. Obboleettiin ishiitillee alaa akka jirtu ni himti. Ishuma birattillee baduu ni dandeessi. Mana uffataa waan qabduu fi mana uffataa sana qabdi obboleettiin ishiin iyyuu baasuu ni dandeessi oduu dirqamaan ta'ee dirqama miti garuu ofii isheetiif jaalatteeti kan isaa wajjiniin hojjettu jette. Ingitii waan akkanaa kun immoo booda ilaalaa dhugaa dubbachuuf dhuma isaanii na agarsiisu. Anna akkasiin jedha namoota meeqa ijoollee meeqa oduma arganu osuma arganu ofii isaaniitiif harkaan jechuudha harkaan itti of kennu. Mucattiin takkatu ture beektanii biyya kana keessatti yeroo darbee kanumatti mucattii tana wajjiniin asootti Dubaay kanatti jechuudha. Wajjiniin TikTokii hojjechaa turte. Dhugaa dubbachuun mucattiin sunillee nama guddoo wayiitilleedha. Baay'ee tokko bareeddi. Akkanumatti biyya kana keessatti garuu araba natti hin fakkaanne Masirii waan akkasii natti fakkaata. Isaanitti haati manaatillee ni jirti. Maal taatee mucattiin sun osoo wajjiniin hojjettu namtichi kun ni jaallate beektanii jaallatee mucattii san akkuma haadha manaatti sii teessisaa ture osoo ishiin haati manaa isaa irratti hin beekini booddee ni ulfooftee gaafa ulfooftu mucattii san ulfuma guutuu wajjiniin baasee fagootti gate jedhan. Dhugaa dubbachuuf ijoollee baay'eetu haasaa ture. Gatee mucattiin sun rakkattee birrii hangate ijoolleen Habashaa namoonni mucattiin illee Habashaadha. Qarshii walitti qabanii fi gara biyya ishee galchanii inni dhiyeessee biyyatti galtee dhiyeessee ergasii immoo gargaarsa namoota akka barbaaddu himti. Kinoo akkanatti illee karaatti hafuun carraa ofii bakka carraa ofii gubuu yookiin immoo karaatti of hambisuu san ta'ee jechuudha. Kanaaf waan akkanaa kan oduma dhageechuu miidiyaan yaa fayyadamti isheen kinoo irraa burraaqaa oolti garuu moosuma argisuu osuma waan kana dhageessuu itti dhiyaattee booda immoo dhuma isheenis akkasuma taati jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya yoo irra ga'e malee hanga irra ga'utti malee waan namarraa argatan hin baratanii beektanii yeroo baay'ee hanga mataa isaaniitti irra dhaqee ga'utti hin galuu fi hubatanii jechuudha. Kana sinin jedha obboloota koo waan akkanaatu jira waa baay'eetu jira. Laakiin bakka kanatti of eeggannoo gochuun ni barbaachisa. Maaliif in argiti Itoophiyaatti illee dhugaa dubbachuuf asii fudhattee gaafa galte namoonni illee hin jaalatan wajjiniin jibbamti wajjiniin baqa nuga baay'ee tokko nama azaazana beektee ijoolleen suni baay'ee takka na azaazanani. Maaliif namoonni daa'imti isaanidha homaa hin beektu kin baqa namoonni ni beektu miti. Kanaaf namoota hundaan shamarran biyya Arabaa jirtu hunda maqaan akkasumatti ba'aa fi isiniin jechuu barbaadetanii annaan akkasiitti isiniin jedha mucattii kana. Yeroo baay'ee ijoolleen yeroo tokko maxxanseen ture mucattii tana tuni Ugaandadha tuni nama keenyaa miti Habashaa miti nan jechaa turan jechuudha ijoollee baay'eedha. Innaa isheen kinoo Habashaadhuma keenyadha. Ijoollee baay'eedha ishee tana qofaa miti rabbii fudhugaa baay'ee namoota baay'eedha jechuudha. Namoota baay'eedha. Kan tidaarii qabatee boru deebi'ee soboo tidaarii keessa galee ni beektu kaayee jechumayyuu hin geessu beektanii tidaariin isaaniillee jechumayyuu hin geessu.
Na kana sinin jedha እንግዲህ waaqayyo sinaa eegu bakka jirtanitti waan akkana nurraa qabu ani waan jibbisiisu keessaa waan akkanaati waan ta'eef na kana sinin jedha obboloota koo turtii gaarii naaf qabaadhaa isiniin jechuun barbaada egaa dhugaa dubbachuu fi waan kuni waan salphaa miti waan akkanumatti zim jedhaniituma bira darbanii miti waliif qooduun barbaachisaadha gorsa tokko tokko waliif kennuun barbaachisaadha siniin jechuun barbaada ana akkasii turtii gaarii naaf qabaadha siniin jedha hanga viidiyoo biraatiin walitti deeminutti turtii gaarii waan si fayyadu waan ta'eef shiirii gochuudhaan na jajjabeessaa siniin jedha turtii gaarii siniif yaa ta'u